Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa torban kana keessa eegalamee walqabatee mootummaa sochii kana ilaalchisee ibsa kenneen kana booda obsa fixadheen jira jedhem. Dabaluunis ogeeyyii fayyaa tarkaanfii lagannaa irra jiran atattamaan gara hojii isaanii idileetti akka deebi'an akeekkachiise. Amnesty International gama isaanii ibsi kun adeemsa ukkaamsaa bal'aa calaqqisiisa jedheera. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo KFO'n gama isaan gaafiin ogeeyyii fi hojjettoota fayyaa ka'aa jiru kun komii seera qabeessa fi dhimma ariifachiisaa irratti hundaa'e ta'uun ibse. Ijoolleen galaana diimaa jajjaboon Teel Aviv irratti ibidda darbatte. Ittisa qilleensaa Israa'el qormaata guddaan mudateera. Israa'el Falasxiinonni Gaazaa gadhiisanii hatattamaan akka ba'an yeroo ajajju. Ameerikaan immoo Gaazaa fudhachuuf yaada dhiyeessuun addunyaa shororkeesse. Waraanni Gaazaa hammaataa dhufuun wanti haaraan dinqisiisan egeree Gaazaa irra deebi'ee bocaa jira jedhame. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp Kwaatar keessatti dubbii ija jabinaan dubbataniin Ameerikaan Gaazaa fudhattee gara naannoo bilisaatti jijjiiruu qabdi jechuun yaada dhiyeesse. Odeeffannoo kana hunda isaanii bal'inaan kan isin hin geenyu ta'a. Lagannaa hojii ogeeyyii fayyaa torban kana keessa eegalamee walqabate mootummaa sochii kana ilaalchisee ibsa kenneen kana booda obsa fixadheen jira jedhem. Dabaluunis ogeeyyii fayyaa tarkaanfii lagannaa irra jiran atattamaan gara hojii isaanii idileetti akka deebi'an akeekkachiise. Amnesty International gama isaan ibsi kun adeemsa ukkaamsaa bal'aa calaqqisiisa jedheera. Dhaabbanni mirga namoomaa Amnesty International pirezidaantii waldaa ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa Yoonaataan Daanyoo caamsaa 4 to'annoo jala ooluu fi amma hidhaa keessa jiraachuu beeksise. Dhaabbatichi mootummaa Yoonaataanii fi hojjettoota fayyaa biroo seera malee hidhaman atattamaan akka gadhiisuuf mirgoonni isaanii akka kabajaman gaafateera. Koongireensiin Federaalawaa Oromoo KFO'n gama isaan gaafiin ogeeyyii fi hojjettoota fayyaa ka'aa jiru komii seera qabeessa fi dhimma ariifachiisaa irratti hundaa'e ta'uu ibse. KFO'n mootummaan gaafii haqaa fi dhugaa kana hubachuun osoo hin ukkaamsin marii bal'aa fi iftoomina qabu gaggeessuu akka qabu yaadachiise. Akkasumas gochoota doorsisaa fi hidhaa irraa akka of qusatu akeekkachiiseera. KFO'n dabalataan komii jiru furuuf bakka bu'oota hojjettoota fayyaa waliin marii gaggeessuun mirga isaanii akka kabajamuu fi akka seeraan gurmaa'anii falmachuu danda'an gaafate. Mootummaan immoo furmaata waaraa fi haqa qabeessa uumuuf waldaalee ogeeyyii fayyaa hawaasa siivilii fi qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojjechuu qaba jechuun dhaamsa dabarse. Odeeffannoon Addis Istaandard irraa argame akka jedhutti yoo ta'e ogeeyyiin fayyaa hedduun lagannaa hojii kanaan walqabatee hidhamuu fi doorsifamuu isaanii gabaafameera. Gabaasichi akka jedhutti yoo ta'e ogeeyyii fayyaa 3 kolleejjii meedikaala Milineemii fi hospitaala Phaawulos irraa hidhamuu isaanii ni yaadachiisa. Ministeerri fayyaa kamisa galgala ibsa isaa keessatti uummanni odeeffannoo sobaa miidiyaalee hawaasaa irra tamsa'uun osoo hin jeeqamin dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajila barbaachisaa argachuu akka danda'an ibseera. Oduu biraatiin OLNF hooggansa paartichaa dhuunfachuuf duula qindaa'aa gaggeessaa jira jechuun boordii filannoo fi mootummaa naannoo Somaalee himate. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaaden hooggansa boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa fi tumsa mootummaa naannoo Somaaleetiin karaa qindaa'aa ta'een hooggansa isaa bittinsuuf akkasumas dhuunfachuuf shira mootummaa qindaa'ee irratti gaggeeffamaa jiraachuu ibse. Gidduu seentummaan kunis waliigaltee nagaa bara 2018 mootummaa federaalaa waliin mallattaa'e balaadhaaf saaxiluu qofa osoo hin taane itti yaadamee dhaabicha gara wallabdee hidhannootti dhiibaa jira jechuun akeekkachiiseera. Duulli qindaa'aan kun maqaa dhaabichaa xureessuuf mootummaa federaalaa waliigaltee nagaa bara 2018 mallatteesse hojiirra oolchuu dhabuun dadhabbina isaa dhoksuuf kan kaayeffateedha jedheera. Israa'el Falasxiinonni Gaazaa gadhiisanii hatattamaan akka ba'an yeroo ajajju. Ameerikaan immoo Gaazaa fudhachuuf yaada dhiyeessuun addunyaa shororkeesse. Waraanni Gaazaa hammaataa dhufuun wanti haaraan dinqisiisan egeree Gaazaa irra deebi'ee bocaa jira jedhame. Pirezidaantii USA Doonaald Tiraamp Kwaatar keessatti dubbii ija jabinaa dubbataniin Ameerikaan Gaazaa fudhattee gara naannoo bilisaatti jijjiiruu qabdu jechuun yaada dhiyeesse. Gaazaaf yaada rimee baay'ee gaariin qaba. Ameerikaan Gaazaa yaa fudhattu
naannoo bilisaa yaa gootu jechuun Tiraamp labsaniiru. Ameerikaan aangoo fudhachuun misoomsuu fi naannoo bilisaa dhugaa ta'e namootaaf kennuuf yaaduu isheetti nan boona jedhe. Mul'anni Tiraamp Gaazaa USA'n to'attee fi nagaa qabduu ilaalchisee deebii idil addunyaa wal makaa kan argamsiise yoo ta'u, Israa'el gama isheen ajaja hatattamaa lammiilee Falasxiinotaa kumaan lakkaa'amanii baafteen kutaalee kaabaa fi giddu galeessa Gaazaa hatattamaan gadhiisanii akka ba'an gaafatte. Raayyaan ittisaa Israa'el naannoon kun kana booda nageenya kan hin qabneef haleellaan qilleensaa cimaan irra ga'uu akka danda'u ibseera. Hamaas iddoowwan siivilii yuunivarsiitii Islaamummaa hospitaalaa Shifaa fi manneen barnootaa hedduu dabalatee gara wiirtuu waraanaatti jijjiiree jira jechuun himateera. Akka gabaasaaleen mul'isanitti lammiileen nagaa 10,000 lakkaa'aman gamoowwan kanneen keessatti gaaddisa godhachaa jiru. Dhaabbileen gargaarsaa maatiin hedduun bakka nageenyaa itti deeman waan hin qabneef baqachuun balaa namoomaa fiduu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Xiinxaltoonni waraanaa akka jedhanitti gochi kun mallattoo haleellaa lafoo Israa'el Gaazaa keessatti gadi fageenyaan babal'isuuf karoorfachuu ishee agarsiisa jedhu. Gama biraatiin ministeerri muummee Israa'el duraanii Ehud Olmert Israa'eloonni harki caalaan waan ta'aa jiru kana hin deeggaran. Hooggantoonni waraanaa hedduun waraanni kun akka dhaabbatu barbaadu jechuun waraana gaggeeffamaa jiru kana ifatti qeeqani. Olmartitti dabaluudhaan wallabdee yeroo dheeraaf ture kun suuraa idil addunyaa diinagdee fi ejjennoo naamusaa Israa'el miidhaa jira. Gidiraa lammiilee Falasxiin irra gahaa jiru cimsanii ibsuun atattamaan nu kaasni akka dhaabbatu dhaamaniiru. Ijoolleen galaana diimaa jajjaboon Teel Aviv irratti ibidda darbatte. Ittisa qilleensaa Israa'el qormaata guddaa mudate. Caamsaa 15 tarkaanfii cimaa hin eegamneen humnoonni Huutii kaleessa haleellaa misaa'ila baalaastikii cimaa ta'e Teel Aviv irratti xiyyeeffate baduun amantaa Israa'el sirna ittisa qilleensaa ishee irratti qabdu raase. Haleellaan kun haleellaa cimaa Huutiin raawwate keessaa tokko yoo ta'u, dandeettiin misaa'ila isaanii guddachaa dhufuu agarsiisa jedhame. Akka maddeen jedhanitti misaa'iloonni kun deeggarsa Iraaniin kan hojjetaman ta'uutu amanama. Cimina ittisa qilleensaa beekamoo Israa'el kanneen akka Iron Dome, David Sling fi Atacms sadarkaa olaanaa Ameerikaan dhiyeessituuf cabsanii seenaniiru. Gabaasni akka agarsiisutti misaa'ilonni kunneen tokko tokko addaan kutuun rakkisaa ta'uun isaanii dadhabbina ittisa Israa'el saaxilee jira jedhame. Sirrummaa fi fageenyi misaa'ilonni Huutii xiinxaltoota fi ogeeyyii waraanaa hedduu ajaa'ibsiiseera. Misaa'ilonni Yaman irraa gara lafa Israa'el furguufaman egeree nageenya Israa'el irratti yaaddoo guddaa uumeera. Ogeeyyiin kun wallabdee galaana diimaa keessatti marsaa haaraa akka ta'e amanu. Sababni isaas Huutiin humna naannoo qofa osoo hin taane humna guddachaa jiruu fi dandeettii fageenya dheeraa rukutuu danda'u isaa agarsiisedha. Akkasumas ergaa cimaa dabarsuun sirni ittisa teekinooloojii olaanaa qabu jiraatus humnoonni kutannoo qaban ammallee cabsuu akka danda'an agarsiiseera. Yeroo wallabdeen naannichatti dabalaa dhufeen addunyaan Israa'elii fi michoonni ishee qormaata haaraa kanaaf deebii akkamii akka kennan dammaqinaan ilaalaa jirti. Odeeffannoo kana qopheessuun maddeen akka AFP, Al Arabiyaa News, BBC fi Al Jazeera fayyadamneerra.